Sena qabxiilee ijoo sadeen tokkorraa dubbanna. Shares waliif godhadha. Haalli amma jiru osoo hin barbaadin kan dirqiidhaan nu fiddan maaliifi nuyi amma qabsoo lafa qabatte godhaa jirra. Qabsoo lafa qabatte qabsoo nuti godhuu barbaadnu qabsoo qilleensarraatii miti. Qabxiilee sadeen maaliif Marroon OMN irratti hin dhiyaanne? Marroon Maalif OMN irratti hin dhiyaanne isa jiru. Akkasumatti waa'ee gartee hidhamtoota Oromoodhaa mana hidhaa keessa jiru. Qabxiileen sadaffaadhaa dhimma Abiyyiin adda waraanatti deemudha. Kanarraa dubbannaa yeroo baay'ee qilleensa kanarratti illee ba'uun barbaanne maaliifi qabsoon amma Oromoon godhaa jirru nu dalaynee akkamitti waraana keenya ijaarraa akkamitti waraanni keenya maal godhuu qabaa. Oromoon amma rakkoon Oromoo keessa jirtu ni beektan dhimma waraanaa qofa osoo hin ta'in dhimma beelaatiin Oromoon dararamaa jirti. Rakkoo hongeetiin haalli jiru Booranaa fi Gujii keessa Booranaa Gujii akkasuma Baalee keessatti illee argaa jirtanii. Haalli kun yooma gammoojjii akka Harargeedhaa kanatti Wallos dabalatee gammoojjii Gujii Shawaabaa kana keessatti gartee Karrayyuu kana keessatti yoom babal'atee rakkoo cimaadhaaf Oromoo saaxilaneeti sodaa cimaa qabnu keessa jirra jechuudha. Garuu Oromoon ammoo warraan tana sadarkaa maalirra jirti? Dhimmi hogganni adda bilisummaa Oromoo Jaalle Marroon maaliif gara OMN'dhaa hin dhiyaanne isa jiru gaafii Oromoo ta'eeti Oromoon kanaan ajandaa oofaa jirti. Maaliif kun ajandaa Oromoodhaa ta'uu hin qabu? Kun yeruma kamiyyuu ajandaa Oromoon ajandaa godhachuu hin qabu. Dhimmi ajandaa godhachuu qabnu dhimma Walloon gartee xayyaaraadhaan kaasee uummata Walloodhaa fixaa jiru tokko ajandaa keenya ta'uu qaba. Lama akkamitti waraana bilisummaa Oromoo jabeessina akkamitti waraana bilisummaa Oromoo kana cimsina akkamitti humneessina akkamitti Oromoo kutaa hunda keessatti lafa qabachiifna tokko ajandaan keenya kana tokko. Ajandaan keenya kan sadaffaadha. Uummata Boorana keessaa Oromoota qulqulluu horii fi gaalli isaa jalaa dhumee lubbuun isaaniitiin wareegamaa jiran akkamitti hongee kanarraa dandamachiifna. Ajandaan keenya tokko kana tokko qaba. Uummata hongeedhaan Baalee keessaa dhumaa jiru akkamitti uummata kana cinaa dhaabbanna. Ajandaa dila osoo qabnu Marroon maaliif OMN irratti hin dhufne? Marroon lola bosona keessa jira, lolatti jira. Yeroo OMN keessa dhufee OMN gubbatti hirmaatu taa'ee yeroo isaa hin jirtu. Hoggantoonni OMN gaazexeessonni OMN maaliif bosona keessa dhaqanii waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbatanii uummata Oromoo keessa gadi bu'anii bakka waraanni godhamaa jiru waraana adda bilisummaa Oromoo jala deemanii maaliif rakkoo uummanni Oromoo keessa jiru hin gabaafne jechuutu irra furmaata. OMN irratti maa hin argamne gaazexeessonni OMN'dha. Maaliif waraana kana keessa deemanii rakkoo waraanni keessa jiru keessa deemanii uummata Oromootiif maaliif hin qabsoofne? Iddoo waraanni jiru gaazexeessonni dhaqee achi keessa taa'anii oduu nutti fida, oduu nu gabaasa, oduu nu dabarsaa miti amma dubbiin qabsoodhaa mire dhimmi qabsoon qabsoodha. Dhimma qabsootti yoo ta'e immoo gaazexeessonni OMN kan Ijipti jiru kan gartee Keeniyaa jiru kan biyya alaa jiru rakkoo uummanni Oromoo keessa jiru qaamaan waraana adda bilisummaa Oromoo jechuun waraana uummata kanaati. Qaamaan bira dhaquu maaltu isaan dhawwe? Keeniyaa ta'anii waa'ee Itoophiyaatiin dhaluudhamu Gujii fi Boorana keessa waraana Cibirraa Soddonboorootti Keeniyaa irraa dhaqanii itti dabalamanii waraana kana jala deemanii guyyaa guyyaan miidiyaa OMN irratti rakkoo waraanni keessa jiru gabaasutu irra furmaata. Waan gartee taa'umuu qabu dhiiftanii waan hin taane dubbachuun hin barbaachisu. Marroon OMN irratti namni Marroon Keeniyaa ta'an jiru takka Ugaandaa takka Ameerikaan jiru beeke. Bosona keessaa lolaa jira. Lolarra jira. Ajjeesee addu'aa jira. Marroon wanni qabsootti jiru ifii bilisoomuuf osoo hin taane ifii wareegamee uummata isaa bilisoomsuuf. Egaa namni qabsoo godhe rasaasa dha'aa jiru barnaatu isin bulchaa fi miti. Osoo naatu isin bulchate hoggana biyya alaa keessa taa'ee akka biyya alaa keessa deemanii wal aangomsuudhaaf asitti wal jaaranii haasaan kana silaa as ta'a. Garuu inni ofii wareegama barbaachisu qawwee hidhatee bosona keessa deemee wallaggaan lixa wallaggaa keessatti agartanii mire bosona keessa deemaa jira ofii isaatiif. Namni immoo ofii isaatiif bosona keessa deemaa jiru ofii bilisummaa ofii aangoon barbaadu. Maaliif? Ifii maaliif rasaasni isan dha'u? Ifii wareegamee uummata isaa bilisa baasuudhaaf.
akkasitti hubatuutu barbaachisan. OMN irratti dhufuun ammoo OMN irratti dhufuu marroon OMN irratti haasa'uudha moo hoggantoonni OMN gaazexeessonni OMN bosona deemanii rakkoo uummata Oromoo jala deemanii gabaasudha. Yoo ammoo gaazexeessan OMN tokko wabutti dabalamee dhaqee rakkoo OMN waraana keessa jiru rakkoo uummanni Oromoo keessa jiru injifannoo waraanni galmeessaa jiru yoo gabaasuu dhoowwan yoo isa ari'an waraana bilisummaa Oromoo komachuu maaliif kallattiin marroon barbaachise? Marroon lakkii haala keessa jirurraa kan keenu wanna kana irratti dhiyaataan jiru miidiyaa kamirrattu arraata biyyoolessaa kan gartee reediyoo arraata isaan jala deemee bakka waraanni dhaabbatee waliin qabsoo godhaa jirurratti dubbachaa jira. Maaliif akka Gitaachoo Raddatti, maaliif akka Dabratsiyoonitti, maaliif akka uummata kanaaf nuti tokko miti. Ummata mootummaa ama soddoma mootummaa qabu kan mootummaa taankidhaami madfiin lolaa jiru kan misaa'ilaan lolaa jiru kan ammoo waraanni bilisummaa Oromoo gargaarsa walirraa guurree gargaaraa jiru. Kanaafuu yoo ummata kanaaf kan quuqamtan taate bakka teessanii oduu hin barbaadinaati. Eqa waraana bilisummaa Oromoo bakka inni jiru jala deema rakkoo hawaasni Oromoo keessa jiru gabaasa. Kana jechuun carraa jiraachuu qabda carraa du'uu qabda. ummata ofiitiif saba ofiitiif quuqamuun ammoo wareegamallee si gaafata. Kanaafuu tatteessaniituma OMN irra gubbaa teessanii jechoota akkana haasa'u osoo hin taane qabsoo kallattiidhaan nu barbaachifti quuqama sabaa qabaatan taanaan gaazexeessonni deemaa bakka waraanni jiru jala deematii gabaasa. Injifannoo waraanaa adda bilisummaa Oromoo dararaa uummanni Oromoo keessa jiru tokkoon tokkoon keessa deemaa gabaasa. Bakka teessanitti maaliif namni nuun gabaafne maaliif gartee injifannoo nuun ergine maaliif sadarkaa qabsoo irra jirtu nuun himne ammoo yoo xiqqaatee xiqqaatu waraanni hoogganni shawaa keessa jiru OMN gubbatti dhiyaatee haasaa taasisaa jira. Guyyoo waarii hawwisiisaa jira. Cibirraa Soddombooroo akkasumatti Booranaa fi Gujii keessa waraanni jiru gabaasa godhaa jira. Kanaan ala ammoo marroo kun amma ergama diinaa ajaja wayii fudhattanii waan deemtan fakkaata. Kanaafuu kallattii qabsoo karaa sanitti hubadha. Gabaabumatti waliin an jechuu barbaadu namni maaliif gartee OMN gubbatti hin dhiyaanne OMN achitti dhiyaatee dirree waraanatti dhiyaatee rakkoo OMN rakkoo Oromoon keessa jiru waraanni bilisummaa Oromoo keessa jiru haala Oromoon keessa jirtu achi dhaqee walumaa galatti karuma gabaabatti achi dhaqee gabaasu hin jiru. Kanaan ala taanii walirraa nama haganaa du'e namni haganaa du'e dhugamoo soba evidensii maaliif qabdan? Diroonidhaan Abiyyi nama hagana fixee jettanii gabaasaa jirtan maali odeeffannoon isin qabdan? Reyaalitii dhugaan isin qabdan ni jirti hin jirtu? Yoo sobaan godina gartee shawaa keessatti Finfinnee keessatti irra nama haganaa dhume Abiyyiin nama hagana fixe yoo isin hin jaan maali ragaan dhugamoo soba? Diinni ajandaa akkasii isinii ergee isin gabaasisuu danda'a. Waan kana ta'eef hojjettoonni OMN wareegama lubbuudhaa kafaltanii mindaadhaaf osoo hin taane wareegama lubbuu saba lubbuu qaqqaalii ilmaan Oromoo bahaa jirtuuf wareegama kafaluudhaaf qaaman dirree qabsootti argamu beelaa dheebuu gammoojjii kana keessa dararaa meeqatu jira. Kana hunda of qopheessitee achi baate taanaan weel kallattii sanatti qabsoo oofuun iizidha hin ulfaatu jechuudha. Ammoo teessanii odeeffannoo nu erga Marroon Maalif OMN irratti hin dhiyaanne maaree maan dhiyaanne ani gaafin kiyya gabaabumatti hojjettoonni OMN dirree qabsootti deemuu qabanii akkuma gartee gaazexeessota Tigraay akkuma doktoroota Tigraay dirree qabsootti deemanii qabsoo godhaa jiran isinis gara sanitti deemtanii wareegama barbaachisu kafaluudha malee OMN gubbaa teessanii maa oduu nuun ergine miti Marroon maa gamanan dhufne miti isin gamas deema. Warri Ameerikaa jiru fagoodha jira warri biyya Ijiptii jiru Suudaanin wallaga seenee gabaasuu danda'a. Takka warri Keeniyaa jiru Gujii fi Booranni inuu isaanuma biraa akkuma waraana bira jiranitti ofii qaaman achi keessatti hirmaattanii rakkoo hawaasni Oromoo dararaa keessa jiru waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa akkamirra jira uummata Oromootiin gahuun isini. Akkasitti hubachuun barbaachisaadha. Marroon akka nama tokkotti hoggana tokko marroo qofa barbaaduu miti. Qaaman keessa seentee gabaasuun barbaachisaadha kallattii sanitti hubadha. Inni ammoo mana hidhaadhaa Qallitti hayyoonni keenya akkas ta'e hayyoota keenya dirmadha hayyoonni keenya maal ta'u jira kun yeroo xiqqoo booda taargetiin isaa maallaqa. Taargetiin amma kun maallaqa taargetii maallaqaati dhugaa dubbachuudhaaf maaliif isin dhugaan feetan
ammoo gaafa isin ololaaf as deebitan ni dhufna nuti dhugaa isinitti himuudhaaf dirqama dhugaa isinitti himuudhaaf Jawar Baqqalaa Garbaa Maalte Midirqishoote Oromoo Qallitti kuma qabaadha gurraan mallaadha Jawar gaafa gartee biyya san keessaa bahuu didee achi keessatti nan wareegama jee wareegamee jira lubbuun Jawar Mahammad lubbuu ilmaa Walloo diroonidhaan akkasii fixe irra qaalii miti lubbuu Marroo lubbuu ilmaan Oromoo gartee Walloo keessaa fixaa jiru qaalii miti akka hogganatti hoggana kamiyyuu ni kabajaa ulfina qabnaaf akkasitti hubadha dura dhaqaa ciisa akkuma kaleessa bartan nama mana ofii keessatti shawaa kaabaa keessatti nama meeqa bakka takkatti nama 20 takka rashananii nama 6 maal godhanii kaan madeessanii waa meeqatu haasamaa jira kan reeffa isaanii dhaban nama meeqa osoo kun jaajiru qeerroodhaan Qallitti gurraan dhaggeeffadhu nama harka qullaa jiruun Qallitti maal godha namni harka qullaa jiru Qallittiidha maal barbaada nama mana ofittuu bahuu dadhabe Oromoo gartee mana isaa keessaa baasanii haadha manaatti wajjin ajjeesaa jiran kan to'annaa mootummaa jala gale gabbaasanii ajjeesaa jiran maaliif gabbaa quba qabaadha Jawar quba qabaadha Baqqalaa quba qabaadha hayyoota keenya quba qabaadha hayyoonni qabsoofne lubbuun gartee Jawar Mahammad lubbuu nadhii gammadarra qaalii miti lubbuun Baqqalaa Garbaa lubbuu nadhii gammadarra qaalii miti lubbuun gammachuu gartee koloneel gammachuu ayyaana lubbuu jaale nadhii gammadarra qaalii miti qabsotti eefa gale wareegamatti galee jira wareegama barbaachisu kafalanii ilmaan isaanii gartee bilisummaadha wanni isaan barbaadan fedhu ajjeesuu danda'a ammoo isaan du'uu qabanii bilisummaa barbaanna amma namoonni tokko bakka jarri sun achi keessatti tuqamu bilisummaan hallayyaa seenuu wayyaa warra juutu jira qabsoon teenya yeruma kamiyyuu nama dhuunfarratti qabsoon hirkisinaa yaa ummata Oromoodha namuu waan dandeessuun bakka diinagdee bakka kafaluu dandeessu diinagdeedha waraana keetiif tumsi diinagdee bakka kafaluu dandeessutti yoo kana diinagdee kafaluu dandeenye yaadan bakka qaaman jirtutti qaaman hirmaadhu malee amma gadi ba'i Jawar dhaggeeffadhu maal sii godha namtichi mana keessattuu ilmaan Oromoodhaa waggaa dila kana gadi ba'i ol deebi'attanii lubbuu ilmaan Oromoodhaa kumaataman sirna kana galaafachiisiftan ammallee gadi ba'i Jawar maal ta'e gadi ba'i amma yeroo namni xiqqishoo gabbee xiqqoo namni mootummaan kun nama gatuu duraanuutti jira isin ammas goofandii maallaqaaf deemtan goofandii guuruu goofandiidha wanni isin deemtaniif tokkollee hin jiru Faraan Abdusalaam kaznaan isaa irratee jira sagantaa tolfatee gadi ba'ee jira sagantaan maali sagantaan maallaqaati kanaafu akkasitti hubadha Oromoon isin ummanni gartee akkanumatti osoo waan hubanne olii gaffiigu OMN kana keessa rakkoo akkamtu jira rakkoon dajanee namni OMN hoogganaa jiru dajanee guutamaati dajanee guutamaa nama kaleessa Jawar hiisisee airportidhaan viizaa dhaatee xayyaaraan biyya Kanaadaa dhufee amma Noorti Ameerikaa keessa deemee OMN nama dursu keessaa nama hangafaati nama OMN akkamitti baate jennaan gaafa Oromoon bilisoomte nima hammasitti inni basaasaa OMN basaasa jechuun ummata Oromoo basaasaa jira kana Oromoon addaan baafachuu hin dandeessan kana addaan baafachaa hin jirtan OMN gubbatti Marroon Maalif hin dhaloine kana jechuun amma ajandaa darbuudha ajandaa walii kennuudha maaliif ajandaa walii kennuu never hin barbaachisu ajandaan Oromoon qabdu amma tokkicha qofa yaadan diinagdeen humnaan wal cinaa dhaabbattee itti fufu kanaan alatti gartee gadi ba'i ol deebi eenyu namni ati gadi baaftu eenyuti namni ol deebiftu hay sirna hidhatee ummata qeerraa buqqaataa jiru dinoonidhaan ummata fixaa jiru ummata hammanaatu dhumee ummata awwaalcha dhabee reeffame allaatti nyaataa jirtu kana keessatti sammuun tantee fayyaa hin qabdu yoo waan gootu dhabde ummata biyyaatiin gabbee injiriin imbaasota gartee addunyaa keessa jirta biyya firiidama qabdu biyya gartee beeta mangistii mana mootummaa dura teessee raftee akka barbaadetti yaada kan kee ibsattu jirta warra biyyaatiin gadi ba'ii miti nuti kootu gadi baanee sagalee haa taanuu fi warra hidhamtoota siyaasaa Oromootiin nuti sagalee haa taanuuf kanaan alatti gadi ba'i ol deebi eenyu namni ati fixuu barbaaddu gubbaa wanna kanarra teessee bilisaan baraadha mana kan keetti wajjin jireenya gaarii jiraachaa jirta ilmaan keetti wajjin jireenya gaarii jiraachaa jirta maatii kan kee jireenya gaarii jira ilmi haadha hiyyeessaa yoon gartee siyaasaa kana deeggare boru ganama jireenyi kun naaf dabarti
gartee arraantana miilan qullaa lafa deemuu kanarraa jireenya fooyyeenan arkadha qabsoon jawaar geggeessituun ayyeena ceesifti naaf ayyee bu'aa buufti yee kaleessa wareegama akkasii itti kafale arraantana gadi bayi ol deebi jechuun never gammachuu ayyaana isaa ta'u fedhu marroo haa ta'u fedhu jawaar haa ta'u fedhu baqqalaa haa ta'u wareegama qabsoo saba kanaatiif dhaabbatan taanan wareegamuus dandan wareegama barbaachisu kafalanii ummata kana bilisoomsudha wanni jiru kanaan ala gartee eenyu namni gizee gabbee maal godha ammas reeffa isaa budhaafi reeffa isaa abdee namaa ganaa du'e sheerii wal jalaa koopiraayitii gootii sheer godhuufi nama du'e isaabbachuudhaafi no haaduu abbaan barbaade haaduu kaayyoon teenya marroon boru ganama du'uu danda'a never ani marroon deeggaru ani kaayoo marroon qabatee irratti cichee wareegamatti kafalaa jiru kanaan deeggara malee marroon boru ganama du'uu danda'a akkuma gollicha dheengadhaa akkuma amma jaalarraa bahee jira jaala keenyaa miti gollichi dheengadhaa boru ganama akkuma inni qabsoo kana gane marroon qabsoo ganuu danda'a marroon qabsoo ganu immoo kaayoon bilisummaa Oromoodhaa bakkuma san jirti bakka sanirraa abbaan barbaade jijjiiruu hin danda'u marroon nu ganus marroo biraatu dhufa akkuma gartee gollichi qabsoo gane bakka isaa gammachuun abbooyyee itti fufaa jira gaafa gammachuun ganas qabsoon Oromoodhaa ittuma fufti malee hin dhaabbattu Oromoo kana sammuu keessanitti of amsiitanii ofitti himuutu barbaachisa akkasitti qabadha gadi bayi ol deebii gabbaaftee ol deebiftee goofandi no more goofandiin amma tan ummata baalee ittiin gargaaran ta'uu qabdi ummata gammoojjii baalee keessaa dhumaa jiru goofandiin ta'u ummata gartee booranaa beelaa fi kanaan hongedhaan dhumaa jiru ta'uu qabdi goofandiin amma waraana ummata walloo keessaa gartee diroonidhaan fixan banamuudha qabdi goofandiin ummata gujii fi boorana gartee hongedhaan dhumaa jiraniif banamuu qabdi kanaan ala no more hidhamtoota siyaasaa Jawaar Mohaammed gaafa isin hin galin jettanii nu didee gale nama murataa fi nama gartee qabsoodhaaf wareegama of kennee saba kanaaf nan dhaabbadhe jee biyyatti gale gali paaspoora kan kennin osoo isin jettanii nu nama didee Jawaar Mohaammed ni kabanya ulfina guddaadha isaaf qabna akkasitti hubatuutu isinirraa eeggama Farhaan Abdusalaam ammallee qabsoo Oromoodhaa gatantarsiisuudhaaf olola adda qeerroodhaaf darbaa jira Oromoodhaaf darbaa jira qeerroon akkasitti gabbaatu hin jirtu no more ati gabbee mana mootummaa akkamiyyuu biyyoota guddatan keessa jirta isaaniif sagalee ta'eetti aalosaanan kanarratti waliif galla kun waan ta'uu qabulleedha saniin ala immoo gabbee qaallittii quba qabaadhu ajandaa akkanaa nafarsin kun ajandaa diinaati olola Oromoodhaaf darbuuf ajandaa goofandii tooftaa goofandii itti gartee goofandii ittiin funaanuudhaaf ajandaa darbame malee kun dhugaa miti ilmi haadha hiyyeessaa arraan tana haati ilmaan 9 ilmaan 5 itti dhabde meeqatu jira arraan tana maaliif harka qullaa gabbeeti ilmi ishee saayilansuun osoo qawwee hidhate arraan tana ilmaan 9 ittiin dhabne ilmaan 9 ishiidhaa ni wareegame biyyaaf wareegameeti wareegee gartee gumaa kafaltee garaan isillee hin qabbana garuu immoo reeffa fuutee awwaalcha dhabde reeffa kan awwaallatintu jira kaan achi buutee kan dhabee jira kan bineensi isaa reeffisa nyaatee jira kana waan ta'eef kallattii sanitti waloohuun gonkuma hin barbaachisu warreen olola gartee qeerroo maneedhaa quba qabaadha maal quba qabaadha ifin Jawaar faan yoo doonuu maalitti quba qabdan watakkallee wanni isin irraa quba qabdan hin jiru ammoo ajandaa walii kennuudhaaf wanni isin hin goone tokkollee hin jiru kanaafuu rilaaksii jechuu qabbanaa'uu qabdan xiqqoo qabbanaa waan hin fakkaanne hin fakkeessina waan ajandaan taane ajandaan nuuf hin godhina ajandaan Oromoon qabdu sadeenuma maqaa isin hidhee kana inni biraa waa'ee dhimma Abiyyii fudhattanii Abiyyiin gartee adda waraanatti qajeelee jira Abiyyiin maal ta'e amma quba qaallichisaniitu miidiyaa kanarratti nama barreessullee arguun barbaadu dhugaa rabbiitiin isinitti hima nama kaleessa gartee ergamaa nuu dhufe kun je'ee hawaasa isaaf jecha wareegama meeqa kafalee isaa cinaa akkasitti dhaabbate nama shakki wanni tokko malee diroonidhaan kaasee fixu sirna naftanyaa warra Oromummaa yiudam Itoophiyaa tikdamju Itoophiyaa
namticha kana warri kun warra Chaayinaa dhaqe Abiyyiin baafate Abiyyiin maal ta'e Abiyyiin booji'ame Abiyyiin maal ta'e please ajandaa kana keessa haa baanu ajandaa kana keessa baa Abiyyiin booji'amu Abiyyiin jiraatu Abiyyiin du Oromoodhaaf faayidaa takka hin qabu Abiyyiin gaafa saba isa filatee gartee nu ceesisa jee absoo wareegama nama 10,000 wareegama itti kannee fuudhee aangoo isatti kannu aangoo itti kanne deebi'ee lubbuu isaanii galaafatu eegale guyyaa san du'e Abiyyiin nama du'aadha nama du'e jechuudha nama du'eef waa'ee nama du'ee kaaftanii dubbatina Oromoon sagantaan keenya waa'ee Abiyyiin du'ee jira already du'ee jira waa'ee nama du'een dubban nun barbaachisu kaayoo fi wanni kee wanta nun qabu waa'ee Abiyyii nama du'ee dubbachuun asii nama fixaa nama asii biqiltuu bishaan obaasu wanni isin gootan waa'ee ummata Oromoo irratti akkamitti dalaynaa malee Abiyyiin fedhu Chaayinaa dhaqu Abiyyiin fedhu Eertiraa dhaqu Abiyyiin fedhu adda waraanatti adeemu fedhu dhukkubsatee ciisutti haa jiraatu dammaqaan akkana godhu jira dammaqaatu itti fufuu jira Abiyyiin maal ta'u jira fiiliman beeta mangistii mana mootummaa keessaa isinii darbame kanallee jala deemtanii ajandaa Oromoof hin godhina beekamtii yuutuubaa barbaaduuf waan hin taane hin dubbatina please ummanni Oromoo wanni barbaadu ummanni Oromoo wareegamaa jira caasaalee mootummaa keessa akkamitti caasaa diriirsinee caasaa mootummaa keessa sabboontota baay'eetu jira isaan kana wajjin akkamitti hidda mootummaa kana jalaa cira kana jawaartu ajjeefame jawaar namni ajjeesu tokkollee hin jiru jawaar addunyaan teessee eegaa jirti namni ajjeesu tokkollee hin jiru kanaafu waan akkasii miidiyaa kanarraa illee badeen ture dhimma gartee hin barbaachifne jala deemullee hin barbaachisu ammoo ololoota akkanaa kana fudhattanii nama doorsisu hawaasa jeequ hawaasa addaan qoodu kun goonkuma waan hin barbaachifne jechuudha namticha maraataa gartee daakuu goonee jira duqeetii taatee jirti akkana taatee jirti Tigreen juu kan ammas beeta mangistii keessa taa'ee bu'aa jiru kana mallee nan duulayee deemaa jiru namtichi fayyaa qabaa kun namtichi sammuun isaa fayyaa hin qabdu nama akkamitti waraana biyyattii dila san dhabee ammallee biyya tana numaan bulche jee nama fiigu nama manarra deemee 30 yoo ilman kannine 30 kannaa jee ummata Oromoo irraa guuraa jiru 30 yeroo tokko qarshii 300 guuranii yeroo takka 500 guuranii amma deebi'anii 30 namni ilman kannine jaaniit guuraa jiran ummanni keenya harka qalleeyyiidha 30 qaba yeroo amma ummanni keenya waan nyaatee dhugu keessa rakkoo cimaa keessa bu'ee jira kanaafu Oromootiyya dhimmi nuti ajandaa godhachuu qabnu dhimma Walloo dhimma Gujii fi Booranaa dhimma Baalee dhimma waraana bilisummaa Oromoo ajandaa kanaan alatti ajandaa biraa please nuun darbina warri kaleessa gartee ajandaa namaa darbee gadi ba'e karaa cuufijee kaleessa goofandiin itti milkaa ture arrallee aawoo mimmi'eeffataa jira garuu qabsoon akkasii miti qabsoon sun nu milkeessine qabsoon nu milkeessine lamuu irra deebinu Jawaar Mohaammed waraana bilisummaa Oromoo achi keessaa baasee muummicha ministeera Oromiyaa bilisumtirra godhuu danda'uutu irra jiraata kana gochuudhaaf ammoo Oromoon jaaramtee waan barbaachisuun waraana cinaa dhaabbachuudha rakkoo Oromooti maaltu rakkoo Oromoo keessatti uumamettee wal dhaggeeffachuudha ajandaa Farhaan Abdusalaam gartee kan gabbaa ol deebi'aa ajaanii goofandii akkamitti goofandii yoo darbine fandii arganna akkamitti yoo maal goone ajandaa kam qopheessine fandiin argamuu danda'a qaama jeetee wal mari'atee ajandaa gad darbu kana Oromoon dhaggeeffachuu hin qabu yeroon isaan dhaggeeffatan jaarran isaanii dabree jira jaarran isaaniif gurra laatan dabree jira kanaafu waan gootan keessatti waan seenaan isin gaafattu waan gartee booda itti seenaa uteessan waan seenaan isinirraa ittiin baane Oromoo keessatti yeroo garaa keessaniif jettanii please garaa keessaniif jettanii waan takkallee hin dalagina waan takkallee hin hojjetina maaliif wanni isin hojjechaa jirtan wanta namni yeroo qabsoo tokko gaggeessu yeroo qabsoo tokko godhu qabsoo tanarraa waa barata qabsoon tun kaleessa milkaa'inni isii maali kasaaraan isii maali bakka tamitti gufanne eessatti gufanne eessatti lafa dhohine ilaaluun barbaachisa bakka itti lafa dhaa ilaaluun barbaachisa eessarraa akka gufattillee ilaaluun barbaachisa bakka kaleessarraa gufanne dhiiftanii ammallee asumarraa kaanee fiinaa no hin barbaachisu kun
kun hin barbaachisu. Abiyyiin fedhu Chaayinaa dhaqu, fedhu Ameerikaa haa dhufu, fedhu Kooriyaa dhaqu, biyya barbaade Abiyyiin xayyaara qabaa deemuu danda'a. Abiyyiin deemuun ammoo siif furmaataa miti. Tigreen biyya qabachuu deemti. Tigreetu nuti deebuu deema. Tigreen deebi'uudhaaf Tigreen wareegamtee deebuutti jirti. An akkamittiin wareegama Tigreen goote kana akkamittiin of humneessee biyya san akka Tigreen irratti hin deebine akkamittiin ifirraa dura dhaabbachuu danda'a. Isa jaamulleen ajandaa keenya ta'uu qaba. Akkamitti yoo of ijaarte kaasuun yoo of ijaarte yoo of humneessite waan barbaachisu yoo goote. Arraan tana mana irra deemanii guuranii shawaa keessaa ilmaan Oromoo ajjeesaa jiran ilmaan Oromoo qulqulluudha. Ati immoo gadi beeyyattaan maaliin gasiibaa miskiintichi? Ifin osuma gabboo barbaade amma namni waan nyaatee dargaggeessi keenya waan nyaatee garatti gad dhuguuf rakkataa jira biyya keessaa. Biyyattiin duutee jirti. Biyyattiin kaleessa gaafa nuti beenu qarshii takkaan qarshii lamaan qarshii kudhaniin waa bitattu hin jiru arraan tana wanni akkasii. Ikoonomiidhaan dadhabee jira. Ifin kophee takkitti kophee bitachuu dadhabee jira. Kophee takka waan miilatti ol kaasu bitachuu dadhabee jira ummanni keenya. Haala keessa jiru kan argaa jirra. Haala argaa jirru warri dalagatee galu haa xiqqaattu haa guddattu dalagattee mana keetitti galaa jirta. Mana keetitti jireenya kan kee fooyyeffachaa jirta. Jireenya kan kee gaggeeffataa jirta. Akkamittiin gartee ummata kanaaf akkamittiin dhiiroo ummata kana gabrummaa tana keessaa akkamittiin gartee waan fooyyee argata jireenya fooyyee akkamitti argata ummanni kun rakkoo isaan keessa jiran jettee yeroo itti yaaddu gubbaa jirta malee yeroo gabbay hayyoota kee eegi hayyoota kee maal godhi kuni ajandaa haaraa nuu ta'uu hin qabu gonkuma yoo kan gartee kana bira daangaa kana cabsitan qilleensarraa isinirraa teenye jirra ammallee ni deebina jechuudha qilleensarratti deebineeti wala fuufna jechuudha qillee dirbiin bira takka illee hin jirtu. Yoo gartee kallattiin rakkoo hawaasa Oromoodhaa kallattiin irratti dalaguu baattan. Kanaafuu kanumaan isiniin jaa dhiifamaa galatoomadha ammallee wanni gartee dhaamsa namoota natti ergachaa jirtan xiqqoo taa'imillee hin qabu mee lakkoofsa tuqimee takka tuqame nama takkaa fi lamaaf hin kannaa taa'imii hin qabu gara hojiitti hin deemaa jira. Akkasii jechuudha. Burjaajii akkasii keessaa walaa baafnu maaliif Oromoon dhugaan fudhattu I am sure waan sirriitti beeku dhugaa tanan fudhatan dhugaan isin hin taatu immoo dirqama dhugaa fudhachuun barbaachisaadha. Anaa dhufu jennee jaala. Agam jirta dhuguma? Jirra galata rabbi akkamitti? Jirtaati. Mee dhimmoota gartee sadiirraa dubbachuu jira jaalle Marroon Maalif OMN irratti hin dhiyaannee jechaa inni lammataa mana hidhaa Qallitti dura qeerroodhaan gadi ba'aa ol deebi'aa jechaa jiranii qaamni murnoonni kaleessa maqaa qeerrootiin daldalaa ture. Inni sadaffaadha Abiyyiin hin deemne Abiyyiin maal ta'e dhimma kanarratti mee yaada qabdu gabaabsiti lafa nu kaa'ime. Galatoomi waanuma gaarii waa yeroo eeggatu irraa dubbataa jirta daqiiqaadhuma muraasa keessattanis gaggabaabsee waa isin jechuu barbaada dhimma jaalmarroon OMN irratti maaliif hin dhiyaanne maal jedhanii ajandaa godhanii deemsaa jiran kana ani gaa jalqaba irratti galuu sin dhaggeeffanne opiniinii mataa kooti yaada mataa kootiin sii kenna. Yeroo kanatti ajandaadhuma ta'uun qabu ture maaliif akka gadi ba'es beekamaadha eenyu biraa akka ka'e jaalmarroon OMN irratti dhufee dhiisee kaayyoo jaalmarroo waan inni jedhu kallattii fedhe noo ta'u nu bira gahaa jira. Isuma sana hojiitti kun barbaachisaadha malee isaati. OMN irratti dhufee yoo dhufe gaariidha yaa carraan argame yoo dhufe gaariidha. Ammoo warra OMN itti dhiyoo isaantu jira. Qaamaan iyyuu dhaqanii namni xiqqoosee jabina qabu jiraata jennaani akkuma BBC qaamaan dhaqanii interview gochuu danda'u bar. Itti dhiyoo jiru waan ta'eef achiin itti dhiyoo jiru. Kana zoonii kibbaatiin itti dhiyoo jiru. Yoo tasuma jaalmarroo yaadani kallattiidhaan dhaqanii waraana bilisummaa Oromoo arganii
carraa qabu jechuudha wanti isaan dhowwu hin jiru. Isaan caalaa namni carraa qabu hin jiru. Ammoo Jaalmarroon miidiyaan irratti dhiyaataa jiru akkuma miidiyaa har'aata biyyaalessa Oromiyaa miidiyaa mataa isaaniitti reediyoodha. Kallattiidhaan uummata biyyaa hundatu achi keessatti dhaggeeffata waan ta'eef isaan irratti yeroo hunda dhiyaatee ibsa kennaa jira. Inni kun ajandaa ta'uu hin qabu. Uummata Oromoo mitilaa kana kan gaafataa jiru bara. Murnuma garee qindaa'e tokkotu walitti qabamee ajandaa godhee qilleensarra kaasaa jira jechuudha. Akkuma isa kan Jawaar Mohaammed fa'aa jechuudha. Kaleessa tokko maal jedhe seete dhimma waa'ee mana hidhaa Qaallittii sanaa dhuguma dubbachuuf taana waan boriitu nama layyaasisudha wanta achirratti dubbatamaa jiru jechuudha. Inni kaan dukkana suuraa fa'aa ergeetu ilaa kun akka kanattiin hin Jawaariin eegaa jira jedha. Jawaar Mohaammed namni tokko harka qullaa waa tokko gochuu hin danda'u. Jawaar Mohammediin mana hidhaatii kan baasu waraanuma bilisummaa Oromoo qofa. Wanti akkuma namti waama qoosamaa jira jecha. Tokkommoo waan nasi dhibu keessa. Mana hidhaa humna tikaa ani yeroo baay'ee ijubattan dubbadha deefama naa godhe yoon seera miidiyaa keetii cabsee. Mana dhaabbata tikaa yookiin immoo humna tikaa biyyaalessaatiyyuu mana hidhaa Qaallittii cabsee ol galee mana Jawaar faan keessa jiran natti agarsiisi jedhee mana hidhaa sirreessaa gaafatifaa jedhanii ajandaa godhaa turan. Dhugaa dubbachuuf kun madaalli hin eegganne. Maaliif mana hidhaa Qaallittii kan hoogganuufi dhaabbata tikaa biyyaalessaa kan hoogganu garaagarummaan isaa maali? Eentu Jawaariif firaa eentu Jawaariif diina jira keessa hundi ishee diina isaati. Jawaariin waa gochuu barbaadu taanaan mana hidhaa Qaallittii maal eega? Maal hojii dhaabbata tikaa biyyaalessaa dhufee mana hidhaa cabsuu barbaada? Ani uummata akka kanatti yaadutu gaafes taa'eetta. Mana hidhaa Qaallittii sana fira isaa godhaniitu firoo hidhamtoota siyaasaa kana godhaniitiyyuu dhaabbata tikaa biyyaalessaa immoo diina godhanii ilaalu jechaadha. Maqaan isaanii immoo tokkuma Gabree akkasiiti bara. Hayilee akkasii hooma akkasiiti maqaan isaanii Musliima. Ammoo ilaa ajandaan kenninaa. Ajandaan kun waama tokko waan nu baasuu hin qabu. Ajandaan isin deemaa jirtan beekamaadha. Jawaar Mohaammed akkasin itti yaadaa jirtan kanatti miti kan inni yaadu. Tarii waraanni bilisummaa Oromoo kun Jawaar Mohaammed akkasin itti yaadaa jirtan kana miti. Akka isaanitti yaada waraanni bilisummaa Oromoo dhiiga isaa cabsaa kan jiruu fi Oromoo bilisoomsee Oromiyaa bilisoomte kana keessatti immoo hidhamtoota siyaasaa addatti maqaa isaa dhahee Jaalmarroon gadda waan ijee dhaggeessetta yoo ta'e Baqqalaa faas Jawaar faas natu dhaqee cabsee mana hidhaa sana keessaa baasaa. Jechuun maal jechuudha kana caalaa afaan maaliitiin itti himta? Wanni nama boosisu hin jiru jechuudha. Qeerroo magaalaa Finfinnee keessaa immoo qeerroo osoo hin taane fakkeessituudha qeerroo miidiyaa hawaasaa irra teessee odeessaa jirtu. Jawaariin ija keenya irraa buqqifataa hin jirru. Kaleessa gaafa Jawaar miidhame eessa jiru? Gaafa Jawaar hidhame yoo xiqqaate qeerroo 50 keessaa qabamee hidhame bara. Yoo xiqqaate jechaadha. Qeerroon kaleessa Jawaar nyaachittis saalee asaamiif mana isaa ta'aniituma qeerroon basaasa ta'anii Jawaar warri irratti dalagee qeerrumaa miti murni tokko qeerrumaa maallaqa fudhatanii ijaaraman. Warrumti maggaarajaa majalaan ragaa irratti bahuuf qophaa'aa kan ture warruma qeerroo jedhame kaleessa OMN irraa gurra nu duuchaa ba'anii bara. Ammas immoo OMN irratti bilbilanii nama dhuunfaatti suuraa erganii ani akka kanattiin dukkana keessa taa'een Jawaariin eegaa jira maalidha kan jedhani tokko nama dhuunfaatas taa'ee doolaaruma 50 sossaba beektaa qeerroo kan bilbilatti kenne. Ammoo qeerroo dhumti sun mataan isaa qeerroo basaastuudha malee Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa namni halkan mana isaatii gadi ba'ee sa'aatii 2 booda magaalaa keessa bahu tokko iyyuu hin jiru. Nama hidhate dhiira akka waraana bilisummaa Oromoo irraa kanatu. Barra akka isaatti sobaman na wallaane mana hidhaatti deemaa jiru edda kana faa laaltetta yoo ta'e mana hidhaatti deddeemaa jirra. Kunoo gara mana hidhaa gara Qaallittiitti deemaa jirraa jiru. Ilaa yaa jiran ala soba amma kanaa hin sobnu. Jawaar Mohaammed kan inni hidhamee fi Oromummaa isaatiif hidhamee Oromoo hunda jalaa hidhamee nama tokko nama lama sobeetti maqaa daldalu kana ajandaa godhatee lafan kaayinaati hidhamtooti siyaasaa gaafa Oromiyaan bilisoomte Oromiyaa guutuutu hidhaa keessa jira. Achi keessaa immoo Jawaar Mohaammed fa'aa hidhaa keessa jiru. Ajandaa nuu ta'uu danda'u hin qabu. Tigiree irraa barachuu qabna. Abbaa Isaayitii bo'aan jiran abbaa Isaayii isa du'e. Siyyuun Masfinii bo'aan jiranii. Hidhamtoota isaanii kan akka abbaa Isibaatii bo'aan jiranii bara. Ajandaa maqaa kaasatu jiran. Maqaa kaasaan jiran. Bakkuma isaanii kaasaan jiran. Kanaafuu ajandaa jalqabaa nuu ta'uu danda'u hin qabu. Hin barbaadanu bara hidhamtoonni siyaasaa kunis. Oromiyaan bilisa baatuuf hidhaman malee Oromoo fidhanii hidhaman malee ofii fedhanii hin hidhamne. Kanaafuu akka kanatti jaalalli inni waan biraa akka biraatti ta'ee waa'een qabsoo Oromoo immoo gara sirriidhaan yoo hubatame wayya. Keessumaa immoo namoota miidiyaa hawaasaa irratti immoo aktiivistii ofiin jedhanu bebbeekamtii qabanu folooweera tiifozoo hedduu qabanu
erga ijoolleen rabbi isaan baasu erga ijoolleen biyya Arabaa mana hidhaa galanii xiqqootii fotoon isaanii gadi bu'eera rabbi isaan baasuu fi waa tokko namaaf isaanii. Isuma dhugaa dubbachuuf taanaan baay'inni follower Facebookii yoo ta'e qileesi buusa malee waan inni si fayyadu hin jiru. Yooma baay'atee jedhee follower Facebookii qilee nama buusa beekta. Nam asirraa si jechuun beektu itti mudii goota koo itti muddii itti cabsii ati dhiiraa ati maaliidha jedhee ala si oofee dhaqeetu hallayyaa keessa si buusaa jechuudha. Nama baay'ee nyaate follower Facebookii. Hin gowwoomina. Follower Facebookii nama baay'ee nyaate warri follower Facebookii qabdan. Teessanii ajaa'iba tokkoffaan kaleessa maal jedhee barreessa seete. Maaltu waa'ee hidhamtoota siyaasaatii fi waa'ee TDF fi wabbo walitti fide. Ilaal maal jedha seete. Barreeffama akkuma ni jirutti yoon si dubbise qawwee malee jettanii qeerroo akka inni gadi baheen falmanni gootani jedhe. Waliigaltee abaa'oonii TDF wajjiniin waliigale amma gadi ba'aa dubbadhaa. Marroon hamma dhufee OMN irratti ibsa kennu irra dibaa dhiisaa jedhe. Ajajama guddaa dabarse beekta. Maalan jedheenan immoo nama kana sammuutiyyuu biyya Ameerikaa jira malee qaamatu biyya Ameerikaa jira malee sammuunsaa akkuma oolaa eegaa jira. Ofuma isaatii gaafate ofuma isaatii deebisee. Bari ka uummata Oromootu dhumuun qabu ijoolleen keenya jedhee qeerroo uummataa satan dhumuun qabu jedhee kilaashii qabatee bosonatti namni malee. Abaa'oo yookiin waboo miti bari qeerroo dhiisaa akka kanattiin gadi baatanii falminaa kan jedhee abaa'oo qofa miti bari. Ofuma isaatii handuun qabu jedhee kilaashii qabatee bosona dhaqe qeerroon. Maa kilaashii qabatee bosona dhaqe jedheetu komata argite. Aishi waa'ee OMN irratti Jawaar Mohaammed dhufee yookiin hoogganaa Jaalmaroon dhufee hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo dhufee ibsa kennuun maaliif barbaachise? Keelloo miidiyaa irratti haasa'een beeku. Deeggartoonni keelloo miidiyaa yookaan immoo warri boordii keelloo miidiyaa yookaan gaazexeessaan keelloo miidiyaa maaliif marroo hin dhumne jedhee komatee hin beeku. Kuush irratti duraan dhufaa ture dhufaan turre jechuudha. Shabboo irratti dhufee hin beeku. Miidiyaan kun kanuma Oromootii jechuufan jedha bara. Oromiyaa lebalii irratti dhufee hin beeku. Kanaafuu reediyoo mataa isaanis qabu yoo dhufe immoo dhufuu danda'a. Yerootitti mijachuu dhiisuu danda'a. Maaliif barbaadu isaan Jaalmarroo hoogganaa bakka bu'aadhuma isaa hoogganaa zoonii giddu galeessaa ka kibbaa Gujii keessaa sobsiisan jiranu. Jaalmarroon maalidha dawaa maal barbaadaniiti? Yoo haasa'u yeroo argannaan jechuudha. Kanaafuu ajandaa ta'uu qaba. Isee kana maaliif akka fidan beenna yeroo biraa gadi baafnee ni dubbanna sirriitti. Ajandaa seen mana hidhaa sun immoo isuma dhugaa. Warri kana godhu maal beektaa sitti himaan. Warra sammuun isaanii paaswaardii sammuun isaanii itti qollofame mana hidhaa sana jiru. Sammuu isaanii qollofame paaswaardiin mana hidhaa sana bu'ee jira. Biyya laataa malee sammuun isaa qollofamaadha. Wama tokko dargu. Kanaafuu hooggantoonni siyaasaa warri mana hidhaatti hidhamanii jiran paartilee siyaasaa hidhaman kuni yoo Oromoon bilisoome yoo mootummaan shiftaan sun cabe ni ba'u kan isaan ba'an immoo qawweedhaan ba'u malee miidiyaa hawaasaarra ba'anii gororuudhaa fi miidiyaa hawaasaarra ba'anii iyyuudhaa fi folooyira qabatanii iyyanii iyyisiisuudhaan ba'uu hin danda'u. Kan inni ittiin ba'u maalidha? Qawweedha. Qawweedhaa hidhame qawweedhaan ba'a. Akkuma ammatti jirru kanatti. Hundumti keessanuu akka ammatti jirru kanatti waraana bilisummaa Oromoo gargaarre eenyuyyuu waraana bilisummaa Oromoo tumse waraanni bilisummaa Oromoo gaafa bakka gahe amma imala gara Finfinnee irra jira waan ta'eef baafa bakka isaa gahe hidhamtoota siyaasaa kana waan inni hin baafneef hin jiru. Walloo irraa fakkeenya fudhadhaa. Gujii keessaa Wallagga keessaa bakka waraanni bilisummaa Oromoo bilisomse jalqaba kan mana hidhaatti gadi yaa hidhamtoota siyaasaati. Warruma siyaasaan hidhamee jechuudha. Kana keessaa Jawaar Faanis tokko adda gootanii waan ragaa hin qabne mana hidhaa cabee ol galee mana hidhaa cabsanii ol galanii fuuchuu kaanaan akkas ta'e afaan sadiin waa meeqa gadi ba'anii barreessan. Suuras garsiisaa jiran suura nama sadii siviilii lama gana yaanii waa hunda waliin garsiisaa jiran. Ilaa dhugaa dubbachuuf akkuma yeroo baranaa tokko sobaniitu hidhattoota Eertiraatiyyuu kunuu akka kanattiin Jawaar faayee gaara jedhanii asii balaa bumnaani. Intalli Baqqalaa Garbaa gadi baateetu maal jedhamti intala shamarraa tokko qabamti. Boontuma maal jedhan sana sobaa waraannumti Eertiraa jedhamu naannoo sana hin jiru. Warrumanuu kanaan dura arginu eegaa jira. Soba dhiisaa jette. Jala murteetti himtee jechuudha. Soba lafumaa kaa'ameetiyyuu sobamaa jechuudha. Ilaa wanni nuyi himuu qabnu kaleessa gaaffii akkasii tokko kaasanii turan jirri tokko.
Yoo jedhu kun Jawaar Mohaammed maneedhaa keessatti miidhaan rangaanii maal ta'a biyyi sun jennaani akka yeroo Hacaaluu sana taa'aa jedhe tokko. Yeroo Hacaaluu maaltu ta'e? Wanti ta'e tokko hin jiru bara. Tokko hin jiru. Wanni ta'e tokko hin jiru yeroo Hacaaluu wanti ta'e. Jawaar Mohaammed gaafa jalqaba inni hin hidhamini Jawaar Mohaammed hidhamnaan kanaan nu salphifte barbilchiginnaan illee. Iyyuu miidiyaa hawaasaarra darbe qeerroo jedhamtee basaastonni magaalaa Finfinnee keessatti murna jaarrattee wal geessee jirtu maqaa isaatiin daldalu maqaa isaatiin folooyira feesbuukii maqaa isaatiin yuutuubii maqaa isaatiin doolaara uummata dhamaa biyya laa kanarraa sassaabuurraa kan hafe waama tokko Jawaar Mohaammed waan isheen goote tokko illee jiru. Jawaar Mohaammed warra ni wajjin nyaachaa ture warra ni wajjin dhugaa ture hunda ishee diinatti ta'etti deebi'e. Hin sobdi fakkeessituudha sobdee imimmaan sobaa boosii jechuudha. Warra raabaadoonii miti maal fayyaan isaa amma kaadiriin bilchiginna. Raabaadoonii kaleessa isaa wajjiniin taa'aa turan. Kanaafuu burjaajika kanaa keessatti nama hin boosina. Yeroon kun ajandaa waa'ee OMN irratti jaalmarroon dhufee dhiisee hoogganaa waraanaa dhufee dhiisee miti. Rakkina isaa hin qabnu odeeffannoo karaa barbaachisu argachaa jirra. Ammatti kan barbaachisu maalidha? Waraana bilisummaa Oromoo injifannoo isaa seeraan gabaasu. Gaazexeessaa waan ta'eef gaazexeessaa bakka isaas miti kan naqee hojjetu. Ogummaa barateen ofii isaatii hojjechuu danda'u qaba jechuudha. Gaazexeessaan kun achi yoo deemee achi deeme gaazexeessaan OMN kun bakka oduu barbaadu qaaman waraana biroo deemee gabaasee hoo? Maal Keeniyaa jira miti maal achiin hin naquma? Maa kunoo Keeniyaa achi miti maal Ameerikaarraa dhaqee namni eebbisiisaa jira miti waraana bilisummaa Oromoo gaazexeessaa miti. Wama dhugaa dubbachuuf taanaan pirootokoolii barbaaddi malee namni keenya irra caalaansee bakkuma isheen teessutti waa qophaa'etti dhufuu barbaaddi malee qaamaan naqanii waraana sana keessa galuuf carraa guddaa jira. Mee gaazexeessootti Tigiree ilaali. Radio Arrata biyyaalessa Oromiyaa gaazexeessaan isa waraana bar waraana keessaa kan waraana hin taanes waraanuma keessa dhaqaniiti barkaan isaan fidan amma danda'ame bilbilumaan teekinooloojii magadi bu'aa sanaanii haga humna isaanii OMN immoo miidiyaa guddaadha dhaabbata guddaa waan ta'eef Keeniyaarraan achitti qaxxaamuree Gujii Boorana keessa dhaqee waraana bilisummaa Oromoo haga jaalmarroo haga jaal gammachuu abbooyyee hunda isaan haga hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo walii galaa zooniiwwan hunda dura gahee haasofsiisee intarvii qulqullina qabu kan sadarkaa isaa eeggate kan miidiyaa sanaaf illee beekamtii guddaa kennu hojjetee as baasuu danda'a. Kanaafuu waraanni bilisummaa Oromoo isin bira jiraatii dhaquudhaaf carraa qabdu dhaqaa jennaan. Maali qeerroo inni Finfinnee keessaa kun maal qaba maal kaameraa tokkotti kennanii dhaqee waraanni bilisummaa Oromoo Finfinnee naanna'ee marsee jiraachetti intarvii godhee erge maal ulfaatama. Kanaafuu sababan ta'u inni sababa godhanii sobanii isa tokko jedhanii waraabessatu harree fi waraabessatu laga irratti walitti dhufaniitu waraabessi irra keessaan bishaan dhuga beetta harreen immoo sodaatti goodaadhaan nuddi sana booda sababa dhabeetu natti booressin jedheedhan irra keessaa dhuga bar bishaan isatu irra keessa jira kan itti booressaa jiru isa natti booressin jennaani nyaattu na nyaadhu malee bishaan olii yaa'utti na harree. Kanaafu sababa barbaadina. Sababa barbaaduun hiika tokko hin qabu. Oromoo yoo kufe walitti kufa malee Raisii fi Mustafaa kophaatti kufa namni biraa iddoo tokkotti kufu hin jiru. Yoo bilisoome walitti bilisoomna. Yoo kufne walitti kufna. Hayyuun bilisoomee uummanni waan kufuuf hin qabu. Wallaalaan bilisoomee beekaa waan kufuuf beekaan bilisoomee wallaalaa waan kufuuf hin jiru. Oromoo yoo bilisoome walitti bilisoomna. Yoo tol walitti tolla malee wama tokko wal dhabne namni tokko achi harkisee namni tokko as harkisee bakka dhadhu hin qabnu. Daandii waraana bilisummaa Oromoo irra hiriirree waa'ee waliigaltee TDF immoo an akka isaan nagaluu dide bar OMN bakka buufate ta'ee nama akka hin baraatu kan maal odaan tarbii tokko lama jedhee OMN irratti hin dubbanne. Bar yoo marroo jechuun odaa tarbii jechuudha. Maal amma hoogganaa ajajaa waliigalaa waraana Tigraay kan guyyaa guyyaatti ibsa kennu eenyudha dubbiimaan isaanii Geetaachoo Raddaa miti. Geetaachoo Raddaa waboo immoo odaa tarbiiti jechaadha. Odaan tarbii tokko lamaan gaafatanii maal akka ta'e maal akka ibsu eessaa akka ka'e akkamitti akka eegale tokko lamaan ibseera beektaa. Hin dhaggeeffanne fakkaata jarri kun. Moo ajajaa waraanaa dhufe gaazexeessaa OMN taagaa. Kanaafuu OMN la OMN dubbate jedhaan jiru amma wanti namni hubachuu qabu. Warra OMN of fakkeessanii abukaatoo isaaf ga'ee dubbataa jiranuuf jechaa jirra malee gaazexeessota OMN irraa waan nageenye yookiin boordii OMN irraa waan nageenye akka dhaabbataatti OMN irraa waan nageenye warra OMN irra ba'uu qaba jedhanuuf akkanatti deebisnee malee jechaadha. Kanaafuu
ibsa kenneera achirraa dhaggeeffatanii ajandaa nuu ta'uu qabu. Akkuma kanaan dura gabaasaa jirta itti jabaadhaatti fufa yoo dandeessan immoo warroo himmenni qaamaan naqaati waraana bilisummaa Oromootti dhiyoo jirtu nuuf gabaasaa jennaani sitti dheeressee dhiifamanaa godhii waan gaafattu yoo hin jiraanne asuma irratti naafu. Galatoomii Mustafa galatoomii ulfaadhu. Baay'ee jiraadhu halkan gaarii guyyaa gaarii. Akkasii jechuudha. Wanta wanni amma nuti marroon dhiyaachuun qabu osoo hin taane dhiyaachuun isaa bareedaadha dhiyaachuun isaa gaariidha garuu moor barbaachisummaa akkasitti gartee wanta inni dhiyaatu malee inni juusun silaa bakka bu'aan isaa akkuma jaalli keenya nu tuqee odaa tarbiidha dubbachaa jira kallattii sanitti yoo deemne hedduu takka bareedaadha. Galatoomadha eeyyisa namni tokko na gaafate taa'imiin qeerroo maal jedhata Ayyee jaalaka jekkam nagaa jirtu jirra kunoo jira galata rabbi mee ajandaa irraa dubbachaa jirurraa yaada gabaabinaan yoo qabaatte yaada. Ajandaan Marroon Maalif OMN irratti hin dhiyaannee waan jedhuumi. Marroon Maalif OMN irratti hin dhiyaanne kan jiruu fi akkasuma qeerroodhaan gadi ba'a hooggantoota keenya Oromoodhaa siyaasaa kan mana qaallitti jiran ijaan dhagaa dirmadhaa fi waanuma ololuma akkasiiti ololuma Oromoo afaan faayessu. Yeroo amma jirru tanatti yoo dhugaa walitti himnu taate wanni miidiyaa Oromoo jedhamtu marti guutuun jechuudha. Akkuma gartee gaazexeessitoonni wayyaaneedhaa Tigreedhaa jechuudha. Waraana isaanii jala deemanii waraabanii gabaasan sanitti yoo dhugumaan ka Oromoof hojjanna jedhan ta'an marroon hooggansa haqaa hooggansa dhugaa karaa sirriitti irra deemaa jira. Yeroo miidiyaa hundarra dhiyaatee hoggu takka OMN hoggu takka kaamaarree kaanirra dhiyaatee hunda wanni jedhuuf hin qabu. Namu gaazexeessaa ergatee Oromoof qabsaawaa gaazexeessaan waraana keessa deemaa gabaasu dhugaa Oromoo ta'iru taakkutti akka Tigreen gabaaftu sanitti jechuudha. Wanni biraa ta'asii olola hafarsanii maarree anfaffaajjii waan akkanaa tana uuman faayidaa takka hin qabduun siin jaabbulesai. Tan kana biraa taati. Tan gartee hidhamtoota keenya ka siyaasaa kachi keessa jiru san Oromoon dhuguma san qophaa'uma qaba Oromoon. Qeerroonis qophaa'uma qabdii san wooma hundaafuu Oromoon qophaa'u qabdi osoo san qofan ta'in. Oromoon maal harkaa qabdi qeerroon maal harkaa qabdi ilmi aadayyeessaa gabbeettee yoo dhaqe achi dhaqe namuma du'e sheer godhuudhaaf suuraa akka sheer godhuuf yoo achi nuu dhaqe malee maal nu godha qawwee harkaan qabu harka duwwaa maal wanni inni godhu maal amaarri nu gajaraadhaan finfinnee keessatti nama meeqa galaafate gajarallee harkaan qabu nama keenya irraa guuranii. Hiriiruu qabdi marroo jalatti hiriiruu qabdi bakka jirtutti hidhachuu qabdi wanni gabbaatee karaa dhagaa gurtuuf hin jirtu gabbaatee hidhachuudha qabdi bakka nama hidhatee namni sodaataa jiru. Bas kana dubbiin Gamana jechuu dhiisanii hidhachuudha bakka xiqqaa guddaan hidhachuu qabu Oromoon bakka jirutti hiriiruu marroo jala. Karaa tokkichaan nu baasu kana amma katti diinillee nu sodaatu Oromoolleen kabajaatti hirkattu Oromiyaalleen kabajaatti hirkattu jechuudha. Galatoomi ulfaadhu jaala kiyya galatoomi. Damballi viidiyoon kanarraa badee kam. Okay. Jaala kiyya baga dhufte adda banne yeroo dheertuudhaafi. Abiyot barati quuqaan irraa buqqeessu jirta quuqaa uummanni Oromoo keessa jiru hundaa'uu buqqeessu jirta beektaa? Galatoome. Gaayoon ittuma dabale malee waan ni waan hundaa'uu fixxee jirtaa tuyi. Faashina dabre amma alhamdulillah wanta kirtii tanii amma alhamdulillah jedhu OMN narra jaalmarroo barbaaduunu kunuu galata takka maaliif alhamdulillah jechuu takka natti dhageesse akka kiyyatti maaliif gaafa dhugaadhaa jara keenya oppiidiyoo nutu afaan hunduu isii beekaa gattaa jee jarri san dide san
gaafas itti qoosaa turan har'a baga barbaadan ayyaa galatoomanii barbaaduun waan takka haa ta'u immoo jaalmarroo meeshaa miti kadaa fedhan hoottu OMN irratti dhiyaadhu jaaniini zaa barbaadan ammoo itti qoosan meeshaa nama murannoo qabu jaalmarroon nama kaayyoo qabu kaayyoon isaa takkaa fi takka gaafii gaafate gaafiin san deebineef qabsoo isaa karaa qawwee ganama duraa maaliif abiyyi waan inni ta'e beeka isaanii guddise dhugaadhaan wallagga mee amma fakkeenya wallaggaan fuudha wallagga warra yoo ati aannan gaafatte bishaan gaafatte aannan namaa kannuu isaanii na guddisee je isa waan udduu isaa beekanii jalqabarraa'u didan opidiyoo waan taate jarri ni beekaa jalqabaa'u didan siigalee tokko sani amma warri amma dibbee achirratti OMN irratti haa dhiyaatu maali jee haasa'u kun warra qabsoo Oromoo akkuma barbaade godhuudhaaf wanna jee jechuudha isaa kun achuma dhaabbachuu nurraa qaban inni lammeessaa ijoolleedhaan koottaa karaarra baha maali jechuun faashiina namni gaafa Haile Sillaasee gurra dhabe hadaraa Haile Sillaasee ja'a akkuma jaansan yaa ansar barnama bahuu dhiisi yoo jecha kana jette si arrabsiti bar ijoolleen maal haasoyta ifin dararin obboleessa kiyya naaf beekaati namnummaan dhageewuu dhiisi jalaa fudhachuu dhiisiti ifin qaanfatu namni san si arrabsa namni sa xiqqachumallee hin qaanfatu namni siin jaa namni waan akkana haasa'u sheem nama xiqqachollee qaanyii hin beekne jeetiin yaaddi si galee kayyaanumma waan ni amma dhaabbatu haasawa ajandaa akka itti qabsoon beera burraaqa. Tapha ijoollee dhiisiiti namoota ijoolleedhaan gabbee jiru namni si gabboo hin jiru faashinni san dur dabre qubbataa waggaa 3 dura dabre wanni amma dhaabbattu tokko fi tokko yoo qabaatte sumunii qabdu ijoollee qawwee qabdu tagaara keessa jirtu taqabbana keessa jirtu san bira dhaabbadhu yoo san dhabde afaan kee qabadhu taa'e OMN irra jaalmarroon irratti haa dhufu jettu san kaleessa maaliif irratti hin yaamin kaleessa maaliif jaalmarroon afeeramuu dhabe jaalmarroo afeeruu dhiisiiti waraanni namni keenya garaa waliin umadaa jennee waa hunda usu jirra OMN arraantan OMN gosaa kan arraantana waa'ee jaalmarroon asirratti haa dhiyaatu jiru kun kaleessa bar guyyaa tokko qabsoo bilisummaa Oromootiif ayyaana oboo qofallee nu dabarsuu deebar sigalee waan dabre hunda osoo beeynuuti afachume yeroo tokkummaati yeroo hamtuudha yeroo ilmaan keenya dhiiga ganna qamaa beesan itichinu jennee caljachu jirra malee wallaalleeti kanaaf adabaa fi naamusa keenurraa godhadhu jennaan warra ijoolleedhaan gabbe namni si gabboos hin jiru jechuma kanaa'u ifirraa dhaabbadhu ifitti qaanfadhu atti qasho dhaabbadhu if milladhuun jaan nama saniin maaliin jechu jira maaliin poosti godhu jira jeeti if yaadadhuun jaanan akka obboleessaa nama Oromoo tokkotti wanni inni isa gorsu kanaafuu jechuudha teessaa achumattiin cufata namoota warra akkas jedhu kan achumattiin cufa teetti aantu Oromoodhaaf hin dhaamsadhaam Oromoo haasoyni kasii dabree jira ilmaan keenya rasaasaaf kannuun dabree jira gahee jira har'a oboon ilmaan keenya waliin booda rasaasaan du'ee hin awwaallannu jechuun jirra boonyee hin awwaallannu kanaafuu yoo qabaatte gabbaasi ilma kee kilaashitti kanni yeroo dhiirtii ija wal dhooytee akkasitti wal cabsitee abbaa biyyummaa fi mirkaneeffittu kanafaa irratti hojjedhu kanuma dhaabsa qiyyana dabartii arsitti illee dheereesse yaanni ati jettee waa heddunuu silaa'uu atuuf ittee jirtaan kana sumaafitti dabalee hancubdii galaanaa xiqqoon takkalleen daataa jechuuf hin dubbadde malee kanaafuu akkasiin jaane ani gama kiyyaa fixadda biyyoo kiyya. Galatoomi jaala kiyya ulfadhu dambali. Ya mee mamme Yusuf mee hot mee si jirta mamme Yusuf. Okay, Mama Yusuf jaala kiyya qaalii tokkotu na gaafatee sa'aatiin tiyyalleen deemaa jirti jaala kana osoo yaadarraan fuun hin deemu. Akkas jechuu Oromoon hubachuu qaba. Oromoon gartee maaltu waliin nu galchee namni tokko gizee asirratti ana feeree yaada isaa ibsataa yaada isaa bilisaan ibsataa jira. Namni tokko kan waliin nu galchee Abiyyiidha. Abiyyiin haa galatoomu Abiyyiin nama galataati. Oromoo hunda Oromoo kaleessa gartee dhaaba siyaasaa addaan qoqqoodamte hunda bakka takkatti nu deebisee tokkummaa maammeessi ergeetiin jira bar.
haa galatoomu abiyyiin OMN akkuma jaalli keenya jiru arra OMN maaliif marroon dhiyaanne isa jiru kunu rabbiif galannee haa ga'uu jee dhugaa isaati. Awwas ergee jira kaasaan jirtu akkasii wanni barbaachisu amma yeroo gar tokko qofatti fuula deebinu kanatti gadi beeyi ol seenii jechuun hin barbaachisu. Kanaafuu Oromootiyaa kallattii sanitti haa deemnu. Sinifin kan dhaawame. Maambe si erga karaa deemutti jirtaan isaa. Maaliif yeroo baay'ee ilmi namaa kun dhugaan fudhatu beeytee ammoo dhugaan dirqama eenyu Hussein Kajuu kun nama faallaa kiyyaaf hedduu barreessaa jiru soqemee jirannin ergaa fi Abdulqaadir Hussein akkas jechuudha. Oromooti Abdulqaadir miseensa kiyya natti hin fakkaatutti naaf seenuu dide dhugaa rabbii dubbachuudhaaf namni jawween boollata keessatti namni yeroo lama ciniinamu. Ani bar kan na dhibu Jawaar Mohaammed kaleessa maal jedheet biyyatti galee lubbuutti yagartee lubbuu isaa wanni biyya saniif kan bilisummaa fi khalaas akka biyyiin isa osoo beeku biyyi sun akka biyya gartee taatu hundoo osoo beeku biyyatti gale. Paasapoora isaa kan lafa kaa'e wareegama barbaachisu kafaluuf. Arrammoo nuti boo'uu hin qabnu. Isa caalaa wareegama inni gartee inni nan kafalayyesan caalaa Oromoo kafaluudhaaf yaalii godhuu qabda qophii ta'uutu isinirra jiraata malee yeroo hunda qorii boo'icha nothing boo'ichi hiikaan qabu. Ilmaan boo'ichaa ta'uu hin qabnu yeroo hundaa'u. Sinifin kan na jeegaa wanni namoonni tokko miseensa kiyya natti hin fakkaatanii okay. Nama sinifin kan na yeroo jiru Umas Muhammad ta'ee si erge taayimin illee hin qabu. Ayyaa anaa dhufu jenne. Anaa dhufu akkam jirtu naguma? Jirra galata rabbi akkam? Isaa galatoo arra geenye. Taafte isaatu beekaa. Ajandaan raasaa jirru dhageessee jirta natti fakkaata yoo amma dhuftellee hin beekne. Ammoo dhufee seenu si argeema. Ajandaan irraa dubbachaa jirru Marroon Maalif OMN gubbatti hin dhalooyne jaanii kana Oromoon ajandaa godhachaa jirti gammachuu abbooyyee itti aanaan isaa dhalaa jira ijoolleen gujirraa agartee shawarraas dhalaatuma jiranii kana Oromoon Maalif yeroo kanatti ajandaa kana godhachuun maaliif barbaachise inni lammadaa ammoo gadibaa Jawaari jetakkaan eegaa maaree eegaa Qallitti maal jaa biyyattii Oromoo miskiina ilma haadha hiyyeessaa mana keessattuu jiraachuu namni dadhabee nama ajjeesaa jiru kana ammallee gadibaa maal jechuun kun akkamitti ilaaltaati akka nama Oromoo tokkotti yeroo hamtuu kana keessatti? Yaada bareedaadha. Marroon Maalif OMN irratti dhiyaatu jette. Marroon ofiin miidiyaa gaafatee miidiyaa irratti dhiyaatuun kun abjuudha. Oromoon kana eegataanaan
amma Oromoon garbummaa kan biraa ofirratti eegaa jira. Marroon nama afeere kamiyyuu duuka haasa'u ni haasa. Garuu namni tokkotu nama hin afeerin Marroon maaliif miidiyaa OMN irratti hin dhufu warri jedhee gaaffii gaafatu kun naan galle jarumti ergaa maalii qabu. Warri ammas hayyoota Oromoo maaloo jedhu kun hayyoonni Oromoo ammas ilmaan Oromoo ammas atti adumtu abiddatti jarri maaloon baduuf jedhee badee antini karaa barbaadaa jedhan isaan dhiiga bara waan ta'eef karaa ittiin dhiiga baasan barbaadaa jiru. Amma Oromoo yoo itti gadi yaa isaanii fi karaatu baname si galee keessumaa hayyoota sanaaf hin ta'u. Gofandi banuu deemanii. Gofandi kanan barre garuu isa uummata hayyoota keessan yaati eeggadhaa jedhanii warra labsan kana isaan irratti hundaa'aa isaa jira. Kanaaf jaraa fi balbala banuu jechuudha si galee uummataan gadi yaa jechuun. Obboleessi keenya bahee jira. Please. Namoota baay'een beekan ijoolluma Oromooti yeetuma nusee ergee fi maal jettee Mubaarak? Qaamni roormaa isaa adeemu barbareedadha maaliif waraanni keenya qabsoo godhaa jira waan ta'eef waa hedduutu jira waa hedduun dubbannu jechuun wooma amma gartee emerjensii nutti ta'erraa dubbanna. Please namoonni haarini amma dhuftan ka waa'ee kana haasaa nuti irraa dubbannee hin dhagahin. Waan akkasiiti walumaa galatti anallee nama ajandaa kana gana amma irraa dubbanna maaliif yeroo isin nuti deebitan nuti dirqama isin tasgabbeessutu nurraa eegama. Waggaa dheeraa isinuma tasgabbeessaa lakkiin oriinaa lakkii gartee kan tokkotti cal jettaniin fiiginaadha. Ajandaa waan hin taane Oromoodhaaf ajandaa hin darbinaadha. Ajandaan gartee amma Oromoon qabu tokkoffarratti ummata gartee waraana bilisummaa Oromoo waa'ee TDF gartee TDF biyya teenya qabachuuf deemti kana illee boo'u osoo hin taane waraana bilisummaa Oromoo baay'ina bal'ina lafa Oromiyaati fi waraana kana akkamitti jabeessinee humna kana Oromiyaa guutuun humna wal gitu godhuudhaaf diinagdee nu barbaachisu akkamitti baafnaa tokko kana inni lammataa Oromoota qulqulluu gammoojjii Baalee keessaa hongedhaan gaala horii fixatee re'ee hoolaa fixatee lubbuu isaaniitiif dhumu du'aaf saaxilamaa jiru kana akkamitti dandamachiifnaa akkamitti isaan kana gartee du'atanarraa isaan hambisuu dandeenya kunis ajandaa keenya ta'uudha qaba. Inni itti aanu immoo akkasumatti rakkoo wal fakkaataa godina gartee Booranaa keessatti Booranni hangafa keenyaa garuu Oromoon sadarkaa sanarratti isaan rakkoo akkasii keessa seenuudhaaf Oromoon maal godhuu qaba? Ajandaan keenya yeruma kamiyyuu kana inni sadaffaan ammoo inni afuraffaan ummata gartee ummata mana manarraa waraana deemuu qabdanii Itoophiyaadhaaf dirmachuu qabdanii jaanii ilma tokko Itoophiyaarraa guuraa jiran nuti Itoophiyaan amaarri teenya jaa. Itoophiyaa la agaru la Itoophiyaa tagarqwaari amaara na'uu warra jiru.
Ati maal gootaa jirta? Lolli deemaa jiru lola Tigraay fi Amaaraa gidduutti waa'ee lafaati. Dhimma ristiiti. Dhimmi ristiidhaa immoo Oromoon ilaallatu. Dhimma Oromoo hin ilaallanne maal gootaa lubbuu tante galaafatta jirta? Hin barbaachisu jechuudha. Dhimma sin ilaallanne maal gootaa dhaqxee lubbuu kanallee Oromoon iddoo jirtanii please ilmaan Oromoodhaa gaara seenaa malee abadan deemtanii Oromoon if dura nu kaaniiti yeroo nuti gartee lolli if duuba deebinee duubaa nudhaaniiti pelleeffachii nu dhoyti jedhanii naannoo Amaaraa ajaa ilmaan foolee ilmaan Oromootiif deemuu hin dandeessu jechuudha. Miskiina homaan bahi. Ammallee guuraa jira. Lubbuu siyaasa lubbuu Abiyyii qofa dandamachiisuudhaaf. Lolli deemaa jiru lola Dabratsiyoonii fi Abiyyiiti. Lola nama lamaatiif jecha lafa raayyaa allamaata lafa gartee Tigraayiif jecha waa'ee lafaatiif jecha deemuun gonkuma Oromoo isin hin barbaachisu kana namuutu iddoo jirtanirraa kana dammassa uummanni Oromoo waraanatti akka deemuu hin qabne walii labsa saniin alatti gartee dhimma biraa keessan seenina kana wanni barbaachisu galatoomaa Oromootiyya qaalii isin gartee nama qaqqaalidhaa nama gaggaaridhaa hawaasa gartee wannaati hawaasa arjaadhaa akkaataa isin waraana bilisummaa Oromootiif itti tumsaa godhan jirtanillee hedduu bareedaadha ammallee kana caalaa walumneessuu qabnaa wal ijaaruu qabnaa rakkoo jirtuuf yeroo hunda nuutu waliif foonii nuutu waliif quuqamaa nuutu waliif dhiigaa nuti wal cinaa dhaabbannee rakkoo teenyaaf waliif tumsuutu nurraa eeggaman isiniin jaa kanuma galatoomadha yeroo biraatis haasaa ajandaa biraa qabanneeti walitti deebinaa namoonni baay'eelleen nagaafataa jirtanii garuu viidiyoon keessan bahaa hin jiru dhiifamallee naaf godhagaa yeroo biraallee yeroo dheertuudhaaf miidiyaa kanarraa badeen ture inshallah walitti deebina yeroo biraa galatooma ulfaadha sheer godhaatii wal biraan dhaqqabsiisadha. Saboo hin agarree bar viidiyoo keetiin hin arkin hin hambaan wanni kan keessa irratti gabbee ifirraa baasi Abdulqaadir Hussein waan akkanatti si dhukkubse kana haasa'e rakkoon qabu. Nambaan anillee sila dhukkuba kanaan dhukkuba ati ifirraa baasuu barbaaddu kana sirraa baasuu fedhe.